Nagaaf jaalalli Waaqayyoo lafa jirtaniif gadi jiraattan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kabajamtoonni maamiltoonni maatii kiyyaa warri taatan akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaadha, galata Waaqayyoo. Akkam oolmaan jiruuf jireenyi maal sirriitti fakkaata? Nama hundumti isaa bareeda, Waaqayyo haa eebbifamu. Nagaa kottaan suudhaan kanan qabadhee dhiyaadhe yoo jiraate maatiiwwan hiriyootan kallattii garaagaraatiin warra jiraattan, maatiiwwan kiristaanaa, hordoftoota amantii musliimaa, hordoftoota amantii pirootestaantii, hordoftoota amantii kaatolikii, hordoftoota amantii waaqeffataa warri taatan hundumti keessan nagaa kabajaan isiniif dhiyeessaa. Iddoo jirtaniif haala jiraattan hundumaatti nagaaf jaalalli araarri Waaqayyoo qixa jirtanitti isiniif haa baay'atu jedha. Minarraan nu ga'ee Waaqayyoo yookiin Rabbii galata haa fudhatu. Otoo akka fedha Rabbiif akka fedha Waaqayyootiin hin taane ta'ee har'a ga'uun keenya ni ulfaata. Maaliif nagaa warri dhaban baay'eetu jiru. Kana keessaa nagaa inni nuuf laate, nagaa kabajaa inni nuuf kenne maqaan Waaqa keenyaa ulfaatus jedha. Waan tokko waan ani jechuu barbaadu yoo jiraate as keessatti iddoo jirrutti wal utubuun, wal gargaaruun, wal deeggaruun, wal maddii dhaabbachuun iddoo olaanaa qaba, shoora guddaa qaba jedha. Akka kootti kun namni kam biyya keessa, biyya alaarra warri jiru, biyyoota hambaa keessa warri jiru, akkasuma biyyoota gurguddataniif hiriyoota guddinaaf deeman tirannaarra warra jiran akka koo kana as biyya kana guddinatti sadarkaa jalqabaarra yoo hin seenne keessa kanan jiru keessa osoo hin taane warra biyya guddatan keessa jirtan gaafa jennu ardii Eeshiyaa, ardii Ameerikaa, ardii Awurooppaa jala warra jiraattan hundumti keessan gita jirtanitti nagaaf araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha. Kanaaf gama kootii waan jechuu barbaadu yoo jiraate haala kam keessatti iddoo jirtanitti walaa jabeessinu, walaa utubnu jedha. Hordoftoonni maamila koo warri taatan akkasuma immoo maamila koofillee haaraa warri taatan saabskraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Maaliif saabskraayibii fi sheeriin iddoo olaanaa qaba, wal jabeessina, walaa utubnu isiniin jedha. Kana haala kam keessatti yoo fedha Waaqayyoo ta'e, yoo Waaqayyo nu gargaaree wantoota gurguddaa, wantoota babbareedoo, wantoota nama bohaarsan, wantoota nama kallattii kam keessatti nama gargaaran qabadhee dhiyaachaa jira gara fuulduraatti. Kanaaf kottaa waliin haa barannu, walaa guddifnu, walaa jabeessinu isiniin jedha. Galatooma. Warri immoo qeeqa qabdan yookiin yaada qabdan na sheer naaf gochuu ni dandeessu, naa barreessuu dandeessu. Qeeqa keessan, yaada keessaniin na deeggara. Maaliif wanti qindaa'u tokko qeeqa hin qabu taanaan yookiis yaada hin qabu taanaan guddina hin qabu jechuudha. Guddinni waan tokkoo kan ittiin madaalamu qeeqaan yookiin madaalli koomentii isa jedhama afaan Ingiliffaatiin. Kanaaf qeeqa keessaniin dhaabbadhaayi. Yoo isinitti tolees immoo hiriyoota keessaniif hiraa isa sheer jedhamu sana afaan Ingiliffaatiin qooduu hin dagatina. Akkasuma immoo yoo isinitti tolees cuqaasa gaafa jedhamu mallattoo laayikiin hunda afaan Ingiliffaatiin beeka. Cuqaasuu jedhamti afaan Oromoofaatti immoo natti fakkaata yoo hin dogoggoruu baadhee. Kana isiniin jedha. Baay'een isin kabaja, baay'een isin jaalladha. Hedduu akka isin na jaallattanis immoo abdii guddaan qaba. Ammuman isin jaalladhuun olitti isin immoo dachaa gootanii na jaallattu jedhee abdiin qaba. Kanaaf taankiyuu iddoo jirtanitti oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Wanti hojjettan hojiin hojii